Gaddisiisee hamilee nama cabsu keessa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun oduu dhageetti fi himeensa gurraatitti illee namatti hin mijanne abbaan ilmoo ufii dhalchetti ilma irraa argachuun atantammaan fuula addunyaa kanarrattuu namni na dhaga'uu hin qabu jechuun ilmoo atantammaan du'an addunyaa kanarra boqochiisee jira. Akka keessa beektotaa fi hordoftoonni karaalee miidiyaalee garaagaraatiin ibsanoo laatan irratti abbaan ilmoo ofiit irratti humna gudeeddatiif ilmoo irraa dhalche kun yaa rabbi araaraa yaa rabbi araaraa yaa rabbi dhiifama nuuf godhi yaa rabbi nutti dhiyaadhu yaa rabbi jedhanii kan kadhatanii amma ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti nagaa fayyaa kootidha. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan like, share, subscribe godhuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa akka laayikiin keessan nuuf hamilee nu kenna. Isinis nu jabeechaa isiniin jecha viidiyoo har'a amma argitan kana akkuma amma argitan kana jechuudha. Abbaan ilmoo ofii, abbaan intala ofii gudeedee erga gudeedeen ilmoo isaatitti daa'imti garaatti hafte. Daa'imti garaa jiru kun kan eenyuti yoo jettan kan abbaatti abbaan talaa jechuudha. Daa'imti garaatti hafee kan beekan immoo namoonni beekan, uummanni beekan. Daa'imti kun dhalannaan battalumatti daa'ima kana ajjeesanii wanjala lama hojjetan. Barri keenya kun baay'ee bara hamaa ta'ee jira. Bara abaaramaa ta'ee jira. Bara kana keessa dhalatanii nama ta'anii deemuun bara itti nama gaddisiise ta'ee jira. Sababbiin isaa bara abbaan ilmoo ofii gudeedu, bara ilmi abbaa ofii ajjeesu, bara obboleessi obboleettii ofiitti garagaru keessa jirra. Rabbiin waan akkanaa kana nama haa baasu. Uummata rabbiin dhiisetti seexanni akka barbaade godhaa jira. Biyya keenya jechuudha. Biyya keenya kanarraa kan ka'e waaqni immoo lolaa jira. Tokkoffaa irratti roobni barana hammaatee jira. Baay'ee roobee jira. Ijoolleen biyya ormaa keessa jirtan maatii keessa yoo haasofsiistan hundi keessa ni dhaggeessu jechuudha. Roobni jabaan roobuudhaan uummata sodaachisuun akkasumas lolaan garagaraa lola'uudhaan laggeen kan duraan hin beekamne irra guutuudhaan midhaan akkuma facaafatetti uummanni maasarraa xaraguudhaan horii moonatti galoon fudhachuudhaan akkasumas lafti nagaan jiru babbaqaquudhaan sigigaachuudhaan uummata fixuudhaan waaqayyoon akka dheekkamaa jiru beektu. Kana maaliif ta'e? Waaqni nama argu jedhu. Waaqni nama arga. Amantaa feete qabaadhu. Amantaa keessaniin jabeeffadhu du'aa'ii kadhannaa jilbiifadhu waaqa kee kadhadhu. Kiristaana taatu akka amantaa keetti, musliima taatu akka amantaa keetti, beenxee taatu akka amantaa keetti waaqa kee kadhadhu. Barri kun baratti manatti galan osoo hin taane bara alatti yaa'anii waaqa ofii kadhatan ta'ee jira. Biyyi keenya baay'ee badee jira. Akkasumas wantoonni namni godhu, wantoonni uummanni godhu baay'ee jibbisiisaa fi baay'ee fokkataadha. Egaa gara kana yoo isinii deebi'ee taateen kun kan raawwatame godina Baaleetti jechuudha. Ilmoon isaa daa'ima kana dhallaan battalumatti uummanni sabni na dhaga'uu hin qabu jedhee daa'ima kana battalumatti ajjeesanii gatanii jechuudha. Daa'ima kana ajjeesutu dursa moo gocha raawwachuutu dursa? Jalqabuma gocha kana gaafa raawwatu intalli sun kan isaa ta'uu wallaale, dhalli sun kan inni gudeeda ofiitiin uummate ta'uu wallaale. Bara kana eenyu akka amanan, eenyu akka dhiyaatan baay'ee ulfaatee jira. Har'a abbaan ilmoo ofii gudeede jechuun ilmoo ofiitirraa dhala argate jechuun agam nama haa dinqu. Hojii ofii immoo hin beekaa. Erga waan kana raawwateen boodatti immoo daa'ima kana ajjeesanii awwaalu. Yaani wanjala lama gocha suukaneessaa lama hojjechuudha. Inni tokkoffaan ilmoo ofii abbaan gudeeduu. Lammaffaan ilmoon erga dhalatee ajjeesuu. Jalqabuma kan ajjeesa sunis ilmoo namaati. Kan gudeedu sunis intala isaati. Jalqabuma waan kana raawwachuun duratti of eeguun nama barbaachisa. Ani dhala kanaaf abbaan ta'a jedhanii yaaduun nama barbaachisa. Bara kana uummanni du'aa'iin godhu. Namni waaqni ganama akka jiru wallaalee jira. Ofiif bulchaara.
ofiif jiraachaa jira. Akkasumas immoo akka amantaa ofiitti waaqa ofii kadhachuu dhiiseera. Odoo namni kamuu waaqa ofii kadhate yeroo hundumaa yoo musliima ta'e du'aa ofii godhe, yoo kiristaana ta'e kadhannaa ofii godhe seexanni itti dhiyaattu. Namni seexanni irra bulee itti taphatu nama siruma kadhannaa ofii hin goone, nama du'aa hin goone, seexanni irra bultee waan inni feene, waan inni hin yaadne hojjedhu jettiin. Har'a garuu salphinaa gana gagga'u kana yoo dhageenyu nuti warri shamarranii jechuudha. Ijoollee shamarranii obboleessa keenya amannee iddoo kophaatti wajjin hin deemnu. Obboleessa ofii jechuun mana tokko keessa kan wajjin jiraatan, haadha tokkoof abbaa tokko irraa kan dhalatan, akkasumas immoo yaani ani obboleessa kooti obboleessi koo anana kan wajjin jennu. Har'a garuu obboleessa keenya amanuu hin dandeenyu. Abbaa gudeeda isaatiin nu dhalfate abbaa keenya jennee itti siquu hin dandeenyu. Firatti siquu hin dandeenye. Nuti warri shamarranii waa hundarraa fagaannee dheechinee jiraachuu qofatu nu baasa. Yoo kana hin goone abbaa fedhe nuti taphata. Yaani erga abbaan intala ofii gudeedee eenyu amanna? Eenyu amannee itti dhiyaannaa? Akkamitti nama wajjin walii gallaa? Dhugaa ani shamara ta'uu koottis na jibbisiise. Bara kana keessatti nama ta'ee jiraachuu koottis na jibbisiise. Wanti gurratti dhageenyu, wanti guyyaadhaa guyyaatti dhageenyu baay'ee waan fokkataa ta'eef, baay'ee waan nama jibbisiisu. Wantoota akkanaa kana deddeebi'ee argamaa jira. Wantoonni abbaan yeroo darbillee abbaan ilmoo ofiitirraa dhalfate dhala ofii akka haadha manaatitti mana tokko keessatti wajjin jiraatu. Akkasumas immoo obboleettii ofii fuudhee akka dhirsaafneetitti kan wajjin jiraatan yeroo darbe warroonni viidiyoowwan sanniin dhaggeeffattanii sirriitti beektu jechuudha. Ammas deddeebi'aa jira wanti kun hin dhaabbanne. Kan amma hin dhaabbanne wanti kun yoom dhaabbata? Bara kam dhaabbata? Baay'ee ulfaata jechuudha. Rabbii bichaan namaa eegu. Barri keenya kun badee jira. Bara baay'ee nama sodaachisu keessa jirra sinin jechuu jaaladha kabajamtoota kiyya. Rabbiin namaa eegu. Kana akka seexanni namarra bultee akka barbaadde akka nama hin goone du'aa'ii keechaan kadhannaa keechaan waaqa keechaan galgalaa ganama kadhadhaa. Gaafa seexanni namarra bultu sinin jedha. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolabaa waan na wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa sinin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu immoo turtii gaarii